godhaadha hiccitii cimtu jaawar maamma qaanessitu jaawar maamma salphiftu jaawar maamma xiqqeessitu harkaa qabnaa ajetti bilziqna sigale harkaa qabnaa jetti mee hiccitiin jaawartan hiccitii jechuun taa hiccitii jaawaritti deebina rakkoon hin jiru hiccitii jechuun maal jechuudha hiccitii dhuunfaa hiccitii biyyaa hiccitii paartii adda jirti jechuudha hiccitiin tun sadarkaa qabdi jechuudha namoonni akka jaawar kun namoonni beekaman kun namoonni gartee public figure jedhaniin kun hiccitiin isaan miitu hiccitii akkami adda baafadhaamee dura yoo hiccitii biyyaa gurguran yoo hiccitii paartii gurguran yoo hiccitii sabaa gurguran hiccitii cimtuu jaawar dhabamsiiftu jaamti maaliif hawaasa biraa kabajaa dhaba hawaasa biraa amanamummaan gabboo biyya gane jaama gantu jaama sigale gantu jaama wanni hundi harkaa'ee laamshu itti jechuudha politikaan isaa fudhataman qabu jechuudha yoo Ijiptii wajji dalage yoo Suudaanii wajji dalage yoo Soomaalii wajji dalage yoo Maalii wajji dalage hiccitii biyyaa dabarsee kenne akkamma Snowden namichi jedhamu hiccitii Ameerikaa dabarsee kenne sigale hiccitii jechuun kana hiccitiin ummatoota gurguddaa irratti ati dhiibbaan godhuu dandeessu ati gartee ittiin qaaniisuu dandeessu ittiin salphisuu dandeessu ittiin gabbuusuu dandeessu hiccitii jechuun gartee hiccitii biyyaa dabarsee kennuudha sigale mee hiccitiin isin harkaa qabdan maalire tuun tachirraa hafte private secret kan jedhaniin kana private secretiin private lifein ka gartee kana keessanii hungalu Presidenti Amerika Bill Clinton gartan waajjira isaa keessatti secretary isaa takka barreessituu isaati wajjin ciise private qorti geessanii intalti dhiifama godheefi hudduun tiyya hudduu eebba qabdu kan presidentiin daawwate jetteeti qaallitti dhiifama goote sasset isaan lamaan idduu jirtii jechuudha sigale wanni Oromoon ooftu wanni talkaashaan amma shamarraniin hoggi way viidiyoo teenna bira jira maarree teenna bira jira mitirkishoo teenna bira jira warra bira jirtu sanii fi intala saniddu malee biyyaa fi saba Oromiyaa Itoophiyaa wanni galchaan jirtu jechuudha sigale ta itti gaafatamtu ta itti gartee rakkattu ta gartee itti warrakkisan jara kaanii jechuudha mee iccitii matanaa dura dabaradhaa yaabbulee wayichi jaawariin gabbaasuu deemu wayichi namichi waxiin garaa isaa akkana goote kunfaa sigale wayichi jaawariin gabbaasuu deemu yooniif mee jaawar Mahammadi fi an hangaan itti walitti dhiyaannu akkatti waliin turre ni beeytani takkaanaa hiccitii jaawariin baasuu deemu amma bilziqinnaa wal dura dhaabbachuu jirraami meenaa hiccitii bilziqinnaatiin gabbaasuu deemu bilziqinnaa waan akkanaa godhuu deemti nu gante saba gante akkana jeetin sirnarraa haasa'u malee naa gartee Shimallis akkana ta'e Abiyyi akkana ta'e piraayiveetii Shimallisii fi sigale Abiyyi keessa wanni nu naqaan jirtu jechuudha sigale wanni naqaan jirtu jechuudha saniifuu hiccitiin gartee sabaatii fi hiccitii dhuunfaa adda baasaa beekaa jechuudha yoo hiccitii santa gabbaasuu asuma hiccitii teennu bira jira maarree teennu bira jira mitirkishoo teennu bira jira wanni jechaa ooltan adeeroo xiqqollee taatu laal if qaanfadha yaadaan nama mo'achuu hin dandeessa warri Abiyyi mormuu sigale eenyummaa namummaa Abiyyi Oromummaa Abiyyi maarrummaa Abiyyi mormaan jiru anarraa eegale sirna Abiyyi mormaa jira adeemsa Abiyyi Oromoon ta'uu jennee mormaa jira jechuudha adeemsa aangoo fi jaarrachuu adeemsa aangoo fi tursiifachuu adeemsa gartee Oromoo sabboonummaa Oromoo quucersuu qancarsuu dhabamsiisuu sigale sirna barnootaa dhabamsiisuu kana
jennee dura dhaabbachuu jirra malee Abiyyi fedhu Amaara gangalche fedhu Tigree gangalche fedhu Maarree gangalche sun dhimma mataa isaati malee dhimma keenyaa miti. Tajaawariis akkasuma dhimma keenyaa miti jechuudha. Jaawar hangam takka qabsoo Oromoo gurgurate. Hangam takka qabsoo Oromoo gane. Hangam takka qabsoo Oromoo dura dhaabbate jettee laaltee Jaawar mormuu danda'u qabda malee Maarreetiin nu bira jira. Maarreetiin gadi yaasa. Atiin arrakkana jettu kun warri wajji dalaydu sunis nama nu beeta. Anammoo zoodeen gadda gaafaan PP ta'u san hicciti Jaawariin gayyaas naafi Jaawar wajji turre ni beeytanii mee hicciti Jaawariin gayyaas osoo warriin bira dhaqe sunis nama nu jechuudha. Anamma hicciti isaaniiti waan naagee hin qabu. Hicciti Jaawariinis waan nagee hin qabu. Tokkollee waan garuu eenyuutu irra yeroo ammatti Oromoo fayyada je'eetiin sigalee wal madaalchisee deeggaraa jechuudha. Deeggaraa jechuudha. Isin sigalee isin rakkoo guddoo qabdan dabarsi osoo hiccitii feetan fiddan yeroo ammatti Jaawar maammakka Oromoo qabsaa'ee dhiisi wallaahi bildiqinnaan osoo hiccitii feete fidde na'aman namni huggii jibbame huggii ajaaye huggii tortore sabni waa takka gurra kanarran kaayyatu dhugaan siima osoo waan feetan fiddani osoo waan feetan fiddani osoo hiccitii shayxaana baaftanii fiddanii Jaawar dhiisi shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan. Sigale shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan wallahi qabiinaa taa'intan dhugaan siima. Sigale akkanumatti gartee balalalalalalalala jettanii ni yina sigale mootummaan deeggaramuu qaba gaafa deeggaramuu qabu jala buuneeti kan dhumu kan nu fixu yaan kan dhukkee nu godhu yaan asitti waan narra ga'ee ni beeytanii irra deebi'anii maaliif Abiyyi deeggaruuf jecha gaafas deeggaramuu qaba yes amma mormamuu qaba dhibba mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane morminuu irraa mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane sirni sallee buqqa'ee baduu qaba jechuudha dhugaan siima. Akkumaan dheengadda jala bu'ee dhugaa sii himettiin dhugaa sii himaa jechuudha. Sigale. Saniifuu balalala injina waan feetan fida. Waan feetan. Sigale. Waan feetan fida. Tammoo piraayiveetii citiitiif ta namoota lamaan iddoo jiruutiif tanaan deddeemtanii waa takka isinumaatti qaanaa isinumaatti wannataa natin namni baaqanaa isin hin jiru. Namni baaqanaa isin hin jiru. Sigale. Saniifuu tanumaaniin bira qote hiccitii adda baradhaa biro hiccitii warra polotikaa biitu Jaawar namoota 90 meeqa ficcisiise Maarree ficcisiise Mitirkishoo ficcisiise hay Geetaachoo Raddaatii fi Tigreen tun nama miliyoona Abiyyii fi Geetaachoo Raddaa faan Tigreen tun nama miliyoona meeqa walidduutti fixaniiti amma harka wal fuudhanii tattaa'u jiran. Sanutiin kun ummanni ergamtoota warra siyaasatti hin beeynu nutiin kun rakkoon teenya bar gatii qabnu hin beeynu. Bar ummata jechuun amma Ameerikaa guddoo addunyaarraa ummataan Chaayinaatti aantee lammaffarra jirtu tana nama 10 ga'u bar namni sochoofatu. Ummata kana guutuu Iraaq geessee haficcisiisu. Afgaanistaan geessee haficcisiisu. Sigale Liibiyaa geessee haficcisiisu. Namoota 10 ga'u bar. Beeyta akkasii nama 90 fi takka naa lakkoyta miliyoona waliddu daaraa godhaniiti sigale harka wal fuudhanii taa'anii wajji nyaatanii jechuudha. Laal xiqqoo wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha. Wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha. Itti aansuudhaan qeeroon ganaa karaan cuftu miitirkishoon ganaa karaan cuftu eenyu karaa cufisiin jedhe. Mee barruu Jaawar maammakkee isa qeeroo kee karaa cufita jettu natti as kennu. Hin cufin kaa eenyu si kadhate. Hay. Bakka qabsoon karuma cufuu qofa. Qabsoon karuma cufuu qofa. Qabsoon lagannuma gabaa qofa. Sigale. Qabsoon beeytan dursa qabsoon jabduun mooraa Oromoo tafacaate tan.
Oromoo afaan walwallaalte tan. Oromoo gandummaan piippiin adda facaalte tan. Oromoo gosummaan piippii walirra jaarte tan. Oromoo gartee afaan dubbattu tan. Tokko gootee mooraa Oromoo tanaahu itichuun qabsoon tana caalte hin jirtu. Wanni piippiin jibbitu guddoo waraana guddaa birgeedii sossootuun jibbitu Oromoo jaaramte wanni isin jibbitu. Piippiin paartiitii jaan sirriitti hin beeka waan isin jibbituu fi waan isin jaalattu. Hin beeytati. Amma warri piippii harka dhohitu kun piippumaa hin beeytu dhugaan siiman. Wanni guddaan, niikuleerri guddaan, waraanni guddaan maaliif Jaawar Maammal Lafaa Kaanaan piippiin rooraati. Jaawar qeeroo hiriira baasaafi miti. Lagannaa gabaaf fidaafi miti. Oromoo afaan taate tana afaan tokko godhaafi. Itti beeka waan ta'eef. Ijaaraminsa jechuun niikuleera caaraa jechuudha. Sabni ijaarame hin hatamu, hin sobamu, hin ganamu jechuudha. Qabsoon guddoon saba ijaaru. Hayyoota Oromoo kan walitti mufate kana tokko godhuun. Kan amma Jaawar eeggatu. Miidiyaalee Oromoo ka afaan haasa'u kan afaan tokko dubbachu. Qabsoo Oromoo tan oofan tana uummatallee kan piippiin dammeessifattellee sigale. Anuma faat dammeesse. Warruma nuti piippii dammeessine sanillee garagalanii akkitti dammeeytan sun dogoggora jedhanii karaa sirrii karaa itti gaafiin ta'e deebitu karaa itti gartee ati injifannoon ta'e dhihaattu irra kaa'uun qabsoon kana caala hin jiru bar beeytaa jiru akkasii. Ta hiriiraa ta karaa cufuu ta lagannaa gabaa ta lola seenuu ta tarkaanfii fudhachuu ganaa bar ni ummaluu bar sun tarsiimoonuu lafan kaa'amnee bar. Karaa cufuu hin jiru namni siiduu hin jiru namni naaduu ijjees hin jiru. Namni karaa naa cufi jees hin jiru. Sigale. Hin cufin. Usii farsoo ta'e dhugi. Usii caatii qeeqame. Sigale. Saasit namni karaa naa cufi. Yoo Jaawar karaa naa cufi jee akkas jeen. Karaa hin cufi jeen. Namni karaa naa cufi jee hin jiru. Sigale. Karaa naa cufi. Takkaan barruusaa keessatti karaa cufa. Qeyroo qophooytanii qeyroo lolligee isaa jungarree jechuudha. Qabsoon wallaaluun keessan kanaa jechuudha. Yeroo hunda qabsoon bifa takka qabdi. Qabsoon bifa jijjiirrachaa dhufti. Yeroo garii qawween dhufti. Yeroo garii karaa cufuun dhufti. Yeroo garii saba ijaaruun dhufti. Yeroo garii sabuma kanaa calliftee laaluun dhufti. Gaafa callisuutii callise. Sigale. Gaafa dhugaa dubbachuun geessuus ka'e. Jaawar gaafa callise maaliif callifta? Ministeera ayyaanuma qofa nutti hin ta'a. Sigale. Jettanii iyyuu turtan. Inni lafaa ka'ee dubbachuu eegallaan maaliif dubbatta? Maaliif akkana taata? Jettanii iyyitanii jechuudha. Itti aansuudhaan mee wantoota Jaawar dubbate keessaa takka subanaa himi. Waanuma nuti asirraa iyyaa turre. Mootummaan gibiraan uummata gidirsaan jiru. Milishaarra jaaree gaachana sirnaa jee gartee iyyitee baasaa buusii uummataan gartee matarraatti gannaqee uummata gidirsaan jiru. Mootummaan mana miskiinaa diiguudhaan qorqorroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Karawwalaa manaa tokko bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Feerroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Sigale. Osoon ummata mariisisin. Osoon caffeen Oromiyaa heeran baasin. Mana Oromiyaa keessa jaaramu diigamu kajaaramu heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee jaarama heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee diigamaami. Paarlamaan Itoophiyaa taa'ee mari'an. Bakkatti Abiyyi gammachiisu miliyoona meeqas kenna baankiidhaan. Baankii cufu heera kamiin cufte hin jiru. Sigale. Mana miskiinaa abbaa ilmaan 10, abbaa ilmaan 15, abbaa ilmaan 20 nama jaartii lama qabu. Kamana kana yoo jalaa diide waan ijaarratuun hin qabne maatii meeqaa hoomlasii ta'e har'a kararra taa'u jira. Haya mana kana diide baay'anni ati mana kanaan jaartu mee sabbatuma namaa hiiteeti karaan jaarta.
Kana dubbachuu jira jechuudha. Kun kijiba. Yoo kijiba jee uummanni Oromoo haa murteessu. Kun kijiba. Namni tokko dursa pilaanaa godhama. Erga pilaanni godhame karaan kun injiinarotaan laalamee magaalaan tun bakki tun eessa ta'uu qabdi, karaan eessa ta'uu qaba, dukkaanni eessa irra dhaabbachuu qaba, manni nyaataa eessa ijaaramuu qaba, hoteelli eessa ijaara, wanni hundinuu warri sitii taa'eeti qoratee baay'ata baasee injiinaroonni qoratee daandii kana injiinara kamtu qorate. Eega injiinaroonni qorate booda caffee dhiyaataa jechuudha. Caffeetu heera baasaa jechuudha. Sigalee. Waalaikum salaam. Zizo. Caffee heera baasaa jechuudha. Mee heerri caffee tamtu heera baasa. Paarlamaa Itoophiyaa kamtu taa'ee mari'ate misooma koriidarii kana amma abiyyi oofu kana mee paarlamaa kamtu taa'ee mari'ate. Eega paarlamaan taa'ee caffee Oromiyaa tamtu taa'ee heera baaseme. Bar uummata uumaan beeyne harkatanii isinitti taphachuu jiranii. Kana Jawaar mormuu jiru jechuudha. San gubbaadhaan seer dhablummaa babal'atee jira. Namni mana murtii heerri kabajamaan jiru. Namni mana murtiitii bahee ajjeefamaa jira. Mana hidhaati ajjeefamaa jira bahee. Namni manni murtii gadhiise sigalee gadhiifamaan jiru. Sigalee namni osoo mana murtiittiin dhiyaatin amata 2, amata 3, amata 4 hidhamaa. Hayyee fakkeenyaaf taayyummaan danda'a dheengadda manni murtii mirga wabii eegee fi butamee eega uummanni sabaa sablammiin bahee iyya gad hin dhiifamne. Seeraa sun dabarsi warruma isin beeytanii isin lakkaa Abdii Raggaasaa afaan hooggantoonni ABO seeraan ala amata 4 hin dhabne osoo mana murtiitti hin dhiyaatin osoo murtii takkan harkatin akkanuma deemaa jedhamee osoo wanni isaan hidhamaniif ittiin himamin hayee deemaadhaa bakka amma jaamee akkanumatti amata 4 booda meeshaa isaanii guurratanii kuun laamshee namni fayyaa ta'ee ol seene laamshee hin baane. So kana mormamu jira kun kijiba ameenaan. Diplomaasiin Itoophiyaa laamshawee Itoophiyaan gartee dur Afrikaa guutuu keessa kabajaa qabdu, dhageettii qabdu, fudhatama qabdu, nageenya kabachiisuun, teessuma lafaatiin sigalee waa hundaan Itoophiyaan gartee addunyaan akka burcuqqoo kanatti kan leelliftu. Arra akka gartee naapingii gartee wantaan furriin xaragatanitti akkasitti xaragatamee lafatti hin darbamne diplomaasiin daamacamte waliigaltee Ankaaraa tadheen gaddaa tana cabsuudhaaf jecha waraanni Itoophiyaa waraana Jubbalaandii wajji waraana mootummaa federaala Soomalee waraanne. Hassan Sheikh Moohee osoon hin jaalatin Abiyyi kanatti Ameerikaan ni deemteeti gartee sigalee deemtee farramtuu qofa gaafatte asii osoon itti hin qophaa'in ce'ee dhaqee kan waliin mari'atin ichi dhaqee waan ta'eef sa'a 7 ol wal kirikiranii dirqiidhaan hin mallatteessine sigalee dabarsi Eeltiraan dheengadda dhaabbattee juntaan wajji dhooyte arra nu dhawuu qophaa'utti hin jirtu. Suudaan kan ifiifuu keeysoo isii keeysa gartee rakkoon jiru san gubbarraan nu dhawuudha daangaa Itoophiyaa cabsitee taa'utti hin jirtu. Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa seenee taa'utti hin jiru. Waraanni Saawut Suudaan ichiin as deemee sigalee daangaa cabsee ummata Itoophiyaa caccabsee saammatee qabeenya saammatee loon saammatee daangaa Saawut Suudaan deemutti hin jiru. Kana gartee dadhabina mootummaatii fi laafina diplomaasiitii jee dubbate. Haya kan kijiba. Waa'ee nageenyaati. Wal finne wal ajjeefne wal fixu jiru Itoophiyaadha. Wal gatu jiru Itoophiyaadha. Ilmaan biyya takkaati ilmaan obboleeyyaniiti. Amaaraa fi Oromoonis Tigree fi Oromoonis obboleeyyanii. Sigal
Hayyee sosaniifuu araarri bu'uu qabaa. Mootummaan mo'uu dadhabee riphee mo'uu dadhabee lachuu wal mo'uu hin dandeenye takkaa tokko mo'a amma ja'a isinii kenname mo'uu hin dandeenye. Si galee nageenyi bu'uu hin dandeenye bakka nagaya barbaannaa nagaya chiraachiroo osoo hin taane nagaya gartee maallaqaan gandummaadhaan dhayxanii aabaa wal jalaa bittan osoo hin taane nagaya gartee waliigala ka dhugaasan addunyaalleen qaamni sadaffalleen irraa qooda fudhatu san barbaannaa jechaa jirra nu hundinuu kana mormuun sirriidhaa miti. Hayyemee wohumaan sii lakkaa'e tana keessaa waan Jaawar Mahammad kijiba dubbate tana kijiba ji'iti as jalannaa barreesse. Wanni inni mormaa jiru tana biyyattiin cabte tuffatamni diplomaasiin kute ekonomiin biyyattii daabboo takka namni bitachuu hin danda'u. Sigale daabboo takka nu hundi maatii biyyaa qabna mee ganduma keessan gaddawwalaa gaafadha. Namni bar maaliifin biyya tanatti uumamee keessa jira. Akkam gartee faarsee bulaan wanta bilicii Christmas tan Christmas light yettiin faranjiin asii mukarratti hidhan sila video amma asiin qaqqabeeni gartan mukarra akkana godhata Christmas light amma Christmas irra holiday guyyaa Christmas light doolaara lama inni gartee Arab Emirates irraa galchee chi bilic godhutan ozoon hin taane ummanni gartee lafarratti rakkoo keessa jira cinqii keessa jira. Sigale saniifu rakkoo tana uummatarraa hiikaa qaala'insa jireenyaa kafi Dubaay zawee mootummaa amma Ameerikaa keessa qaala'insa jireenyaa jira maarree keessa Ameerikaa keessa bar yoo har'a qaala'insi jireenyaa jiraate bar mindaa keenyaa jala ol deema bar yoo qarshii saandunyi duraan qarshii 3-4 ta'e yoo duraan qarshii 20tti sa'at dalayde qarshii 20 takka 22 sii ta'a bar mindaa kee jala ol oofanii bar. Qaala'insi jireenyaa yoo jiraate mindaan kee jala olii qaba. Kiraan manaa yoo qaala'e mindaan kee jala olii qaba. Laalanii akka wal dandeessisanii oofanii bar. Sigale akkanuma kiraa manaa samii kuchiiftee daabboo samii kuchiiftee mindaan kee chuma jirammoo san gubbarraa mindaa kee kanarraa gibira sirraa fuudhan. Amma mindaan kee kuma 4 yoo ta'e manni yoo kuma 6 ta'e bar kiraa manaa bichaa kafaluuf kuma 2 namarraatti kadhachuu si barbaachisa. Dakkaa dalagaa biroo barbaadachuu si barbaachisa. Sigale arra hojjettoonni mootummaa maal keessa jiran? Arra dooktarootaa fi piroofeesaroota taaskii oofu jira bar. Guyyaa yuunivarsiitii qaraayisaa oolaniiti galgala dhufanii taaskii oofanii bar. Anakkumaan amma dura isinii barsiiftuu yuunivarsiitiitiin beekaa ta halkan huccuu namaa miicaa bultu. Kitaaba kam dubbifteeti ganama barattoota qaraasifti naayime. Amma faarsee bulaan asii waxii dhugee quufee sigale. Garaa marmee lafa keessee hoggiichi taa'ee jijjiirama dhufe kana. Jijjiirama Oromoon harkatte kana. Bookun jijjiirama maali micciirama sigale. Waxiin dhuguu harkadhe kana jettee sila akkasin nuu jijjiirte. Shiroon gartee garaa guuttachuu eegale kana jettee sila akkasin nuu jijjiirte baay'ee natti mijjata. Baay'ee nuu ta'a sila akkasin nuu jijjiirte sigale. Qaala'insi jireenyaa uummata matarraan bahee uummanni maraate sigale. Foon nyaachuu bar uummanni Itoophiyaa bar foon yaa barakkas akkasii bar foon quufnee firraa lafa dhiifne foon gaalaa foon loonii foon sangaa jedhanii bar seenaaf walitti himu jiranii. Akka bara dur akka sheeka abbuutu afaan dardarummaa isaa wayi bargaa kanin aniin amma mulaaxaa kun durraastaan kiyya asirra ture dubri kun akka laalee maashaa Allah sheyni ma dhufan jedhanii hoggina masgiida deemu dubri kun dhaabbatee na laala jeetiin seenaa hima si'oon raastaa kiyya qadursan seenaa fi nimaa jechuudha. Akkasii bar uummanni Itoophiyaa seenaa himu jira bar. Awwa barbar akkasii foon nyaachuu turre. Yaaboo quufnee firraa lafa dhiifnee ambayaamne arraba yoo distiin xiqquma foon hangan takka qabaatte jaartiin hanga ijoollee rafiftuu bar disiisan hin bantu jaarsa kennuudhaaf. Ijoolleen jalloon gariin taa'eeti huccuu jalaan eegasii galee hanga abbaan nyaatu
Ugi abba haati gartee disditan rabante wa abbatti asken nu deemtu lat lafaaje darba ma khaatee je afaan kaa jechu abban kana afaan ittiin deem sigale so saniifu sadarkaa sanirra jira bar sadarkaa gartee foon nyaatuuf seenaa walitti himan foon nyaachuun bar seenaa taateen sinje bar namni harree nyaatee harreen dhumteeti mo hoteelli Itoophiyaa harree eegalee jechuun dhageenye harree qalu sangaan dabameeti harree qalu eegal harreen sunu dhumte harreen biljikin numatan harree tanan qaltanii yaa ummata keenya harree kursirra tetteessu tanan qalatanii harree tan qaltanii mee rabbi sodaadhu dhugumaan isiniin harreen kana caaleen jiru sigal guddaa cooma kana qaladhaa nyaaddaa wallahi sigale sadarkaa sanirra jirtii diinagdeen biyyattii namni gartee cinqii keessa jira namni rakkoo keessa jira namni nyaatee bulaan jiru doktorri nyaatee bulaan jiru profeesarri nyaatee bulaan jiru wanni nyaatee bulaa jira wadalla abiyyi qofa wadallooti meekkatti gagabbatte la amma shimallisu makana yoo fuutee adda qoodde nam sagal ka harargee qajimaan ukkisen fakkaatu nga'u yoo coomasaa kan akkatti adda dhuluufte dammaquma san garaa guddaa isaa sayyoo akkasitti adda hirte meenan meeqaniga meenan meeqaniga soo isaan malee sigale isaan amma waan jireenyi qaalee ittiin fakkaatu maal haasuytu sa hayraa halaalteen gartuusa siin jedhe sigale soo saniifu jireenyaatu ummata qaalee ummanni waan nyaatu dhabee ummanni gartee rakkoo cimtuu keessa jira ummata keenya baraaruu qabna biyya tana gartee gaangistararraa durriyyeen an durjuusan amma hayyoonni sirrijjuu jira mootummaan tu mootummaa durriyyeeti sheekka abbutaati kagabbee maaliif wajji dalageetiin harkaan sirna gatiin qabne ifiifuu gatiin qabu mataa isaatiif nyaatee dhugee maal keessa jira quban qabu sigale so sirna kana gartee sirna namummaan ittiin dhagayam ka osoo namni alaaboo jiru osoo ekonomiidhaan namni rakkachuu jiru raahaa akkanaa keessa jira magaalaa akkanaatiin isin ijaaru jira farsee bulaan kun tun Awurooppaa miti tun Ingilizii miti tun gartee Niiyorkii miti tun Kanaadaa miti tun Dubaayii miti Finfinneedhaa bara sinja poosti godhu sigale mee Finfinneen jalaq jettee Finfinnee namni keessaa ifooqu jiru maal bu'aa sii qaba Finfinnee keessaa osoo ilillii san jalachi qabdee miskiina meeqaa gidaara jala ciisu jira Niiyork ati jettu bar osoon biliciin jaarin ummata siitii mana jaarte ummata siitii siistama ekonomii jaarte ummata siitii hujii uumte sigale ummanni sii gartee lolarraa dhaabdee sigale lola Meeksikoo wajji godhuu turte lola Maalii wajji godhuu turte lola sigale lola addunyaa tanaa wajji geggeessuu turte dhaabdee ekonomii sii wal qixxeeffatte sigale ichi booda eega quufan booda ummanni bilicii barbaada jedhanii bakka ummanni itti bashannanu uumaniif way bakkuma khaadireen ta'e qoftiin itti bashannan sigale bakkuma itti khaadireen ta'e dubra amaaraa kana ndazzaan hojjettee ariitu qofa akkanuma jaarate hawwiin isaa sanumaa jechuudha sigale so mee sadarkaa diinagdeen biyyattii kana jira bilicii nu barbaachisu marii araaraan nu barbaachisa sigale biyya seef godhu qabna namni qoonqoon nu harka dhume sigale hin dandayamu jechuun so waan mormamuuf qabame ifiifuu waan sirna kana jabeessu waan sirna kana gartee aangoo dheereessuuf malee waan aangoo duraa gabaabsu mee waan isin mormuu jirtan ilaalaa mee waan nanaa seetana keessa wanni mormamu ni jirti
namoonni baay'een Abiyyi maaliif mormitan duraan deeggaruu turtanii hanga lubbuu isaa wajjin dhabaman jenne isaa wajjin qileeboo hin jenne isaa wajjin daaraataa hin jenne Abiyyi maaf mee amma haa ajjeesu haa jireenyatti qaaleessu dipiloomaasii biyyaa haa balleessu biyya haa diigu Itoophiyaa haa tuffachiisu Oromoo haa qaaneessu akkana jeetiin deeggaramee naan durawwannin gartee isa wajjin cileetaa isa wajjin dhukkeetaa juuf jijjiiramaa dhufa seet everybody ana qofaami doktora profeesoroota addunyaa shawwadee noobelii fudhatee noobelii san akka waan hin kennamin kaa'u jiranii barammaa addunyaa bara san noobelii wanni jaamu hin kennamne jaaniiti black year bara gurraacha jaaniiti bara gurraacha addunyaa bara inni noobelii itti moo isa bara gaddaa jaanii galmeessu yaani baramu sigale daangaan Itoophiyaa sarbamu Suudaan South Suudaan dhuftee horii Itoophiyaa akka barbaadetti haasaamtu Soomaleen akka feetetti dipiloomaasii naannurra deemtu akkas jeetiin deeggarame manaayin bari isin akkas jechuu turtani sigale wanni Abiyyi mormamuuf tana warri Abiyyi deeggaru garuu sirri jira namni haa beela'u haa buqqa'u miskiinni bu'aa maal qaba manni miskiina haa diigamu ummanni qotee bulaan gartee qotee bulaa yoo hudhan ziqee albaa huunee ziqee keessaa albaasisiif meerkuurii albaasisiif jettanii qotee bulaa qab sirri godhu jira hay kun qaaniidhaami nama kana ju mujrima deeggaruun haram akka ta'e beektaa shari'aa muslimaa keessatti ajjeesa buqqisa deeggaruun haram akka ta'e beektaa dura shari'umattuu dhorkaadha bar mujrima deeggaru yoo hujii mujrimaa gargaarte waan inni godhu jiru san hundaa wajji qooddattaa bar sigale nama dhugaa yoo deeggarte dhugaa san wajji qooddattaa bar sigale warri ma Abiyyi deeggaru jiru kun wanni inni godhu jiru sirrii seera ala nama hidhuun hidhaa baasanii nama ajjeesuun dhiira gudeechisuun qeensi Oromoo qeensi Balaay hattu jaanii itti murteessanii kijibaan wohuma qaalii Abiyyi dideef ansi wajji ittiin seenu waan ati laaqachuu deemtu ortodoksii tana bakkaan ga'ullee hin teessu jeeti itti himee sirrittiin keessa beekan waan ortodoksii tan itti haati sana jalqabdee dhiisuu deemta awwaan ati nama jalqabee waa hin xumurre waan taateef si wajjin jalqabuu jeen hanganumatti filimatti jijjiireetuma hattu jeetuma sigale hiisisee qeensi Balaay irra hattu jamee qeensiin guddaan Oromoo hangas ga'u anaa fi atilleen salphannee jiru Balaa qeensi Balaay salphachuu jechuun salphina xiyyaa fi xeetii be salphina Oromoo guutuutii be kun hundi dhiirti gudeedamuun hundi sirrii qabeenyi ummataa gubachuun sirrii Oromoon nagaya dhabdee gartee gaafii dursan dhiifteetu nagayuma naa buusii nagaya meeqan naa gurgurte jettee Oromoon nagayaaf hawwuun nagayaaf dheebotuun Oromiyaan gartee fannoo itti jaaranii fannoon akka feete godhu sigale sirriidhaa jettee deeggaru jirtaa bar nuti warri mormu kun sirrii mitii jechuu jirra bar sigale kun sirrii mitii karra sirrii ummanni waliif filataa jechuudha nuyi moo sigale warra kana mormu moo warra kana sirriidha jee deeggaruutu sirrirra jira murteessaan ummata Oromooti sigale anaa fi sii miti gartee namni arra daab wallaahi billaahi annamuma machi keessa taa'ee jaalalaa boo'uu faannaa ajaa'ibse osoo lubbuu isa bakka hin godhin hudduu bakka godhuu rakkataa rabbi sodaadhu jaalalaan naqabe jee gurbaan tokko OBN irraa kaboo'uun arge mee osoo lubbuu isattuu bakka hin godhin namni ifiifuu akkas jiru osoo lubbuu isaatiifuu bakka hin barbaadin lubbuu tiyyatan akkamiin hudduu isaatii bakka barbaadame rabbi sodaadhu bara akkam keessa jira كل شيء حرب المدل جزء جارب برا دكانا جي برا قيامة برا ركنا برا قددو جي برا كسيخ يسير رايج سنيفو وبوليجن كي جميع
tasgabbaawaa laala waan namni dubbachuu jiru tasgabbaawa abiyyi deeggare rakkoon hin jiru garuu